namni waan caanyaachuuf takkamoo qaba takkamoo hamuu qaba. Tole gaazaa wantoota keenya kabajamoo akkuma beekamutti har'aan tana gaa dorgommii cimtuu ganda leencaa yookiin ganda gabareetii fi ganda guggubaa yookiin ilmaanuma lagaarreeti jechuudha. Dorgommii kana har'aan tana kan taasisanii dorgommii har'a taasisan kanarratti dorgommiin tapha waancaadhaati. Taphni waancaadhaa kun gaa har'aan tana gaggeeffamuudhaaf daawwattoonnii fi deeggartoonni baay'een garagaraa asitti argamanii jiranii. Kanaaf gaa har'aan tana nutis hanga xumuraatti dorgommii kana isin daawwachiisuudhaaf asitti argamneeti jirra. Akka nu faana turtan kabajaan isin affeerra. Yeroo ammaa kanatti gandi leencaatii fi gandi guddaadhaa haala kanaan dorgommii isaanii gaggeessuudhaaf gara dirreedhaa seenaatii kan jiranii haala kanaan ijoollee boqonnaa irra turteetu yeroo gannaa taphachuudhaaf walitti dhufa dirree astaatqee tan lagaarreedhaatti jechuudha. Tan lagaarree tana qofaa miti. Dirree kubbaa miilaa tan dirree dhawaa keessa jirtu tan garagaraa irratti ijoolleen dirree dhawaadhaa tan akka malee kubbaa jaalattu walitti dhufuudhaan haala ajaa'ibaatiin dorgommii isaanii tan ji'a lamaa yeroo gannaa jechuudha. Barattoonni yeroo mana barumsaa isaanii xumuran kan dorgommii isaanii ittiin gaggeessan tapha gannaa beekamaadha jechuun ni danda'ama. Keessattuu barana taphni kun gaa dirree kubbaa miilaa tan lagaarree meedaan astaaqee jedhamu irratti kilaboonni garagaraa kan 76 ol ta'an sadarkaa garagaraa irratti argaman araddaa Saayilam magaalattiin qabdurraa walitti hirmaachuudhaan dorgommii isaanii haala ajaa'ibaa ta'een taasisaa turan jechuudha. Haaluma kanaan gaa dorgommichi hanga fulbaana arraan tanaatti adeemsifamaa ture. Taphni fulbaana arraan tanaa xumuraaf gahamee ture egaa waan ajaa'ibaa takka uummata dirree dhawaa hunda walitti dhangalaasee ture taasifameeti jira. Dorgommiin kun gaa akkuma beekamutti dirreen astaatqeedhaa tan lagaarreedhaa tun taphattoota ciccimoo akka Ahmad Jundii, Iliyaas Muummeefaa, Urgoo Abduu Shakuur kanneen akka Abdii Ammeefaa taphachiisuudhaan taphattoonni ciccimoon as keessaa bahaati dirree turte. Dirreen tuni arraan tana taphattoonni kun asitti argamuudhaan wayita deeggartoonni baay'inaan asitti argamuudhaan dorgommii haga qabaleetti hin beekamne kana gabbuwanii akkanatti daawwachuudhaaf wayita dirree tana guutan hedduu tapha dirree dhawaa kubbaa miilaa dirree dhawaa duratti nu yaadachiise jechuudhaan dubbataniiti turan. Arraan tana akkuma beekamutti akkuma argaa jirtan kanatti gaa dirree astaatqee tanatti tapha xumura waancaadhaa kan taphoota gannaa dorgommii kilaboonni garagaraa gara 76 oli tan irratti hirmaachaa turan xumura isii taasisuudhaaf gandi leencaa yookiin gandi qonnaan bulaa lagaarreetii fi gandi guggubaadhaa kan araddaa duwwaa 8 walitti dhufuudhaan jechuudha. Torbaan tokko oliif yeroonii fi kilaboonni kun lamaan waancaadhaaf dabruu isaanii mirkaneeffatan irraa kaasee qophiin garagaraa kilaboota lamaan kana jidduutti taasifamaa ture. Kilaboonni kun lachuutu deeggartoota isaanii kan biyya keessaa fi biyya alaatitti argamutti iyyachuudhaan waan ajaa'ibaa deeggartoota isaanii kan biyya keessaa fi biyya alaa jiran irraa argachuudhaan keessattuu gargaarsa maallaqaa kan deeggartoonni ijoollee dirree dhawaadhaa keessattuu ilmaan lagaarreedhaa kan biyya keessaa fi baargamatti argaman gargaarsa isaan kilaboota lamaan kanaaf arraan tana taasisaniif haala kanatti miidhagee namoonni garagaraa tapha kana daawwachuudhaaf akka namoonni baay'een tapha kana daawwachuudhaaf asitti argamuuf qophii taasifamaa ture irraa kan ka'e jechuudha. Namoonni baay'een araddaa Saayilam magaalattiin qabdurraa tapha daawwachuudhaaf gara lagaarreetti akka galaanaatti walitti akka yaa'an taasisaate ture jechuudha. Deeggartoonni taphattoonni durattiitii fi deeggartoonni taphattoota ammaa kan biyya keessaa fi baargamatti argaman jechuudha. Haa ta'uti arraan tana gandi leencaa yookiin gandi qonnaan bulaa lagaarreetii fi ijoolleen ganda guggubaadhaa tan araddaa duwwaa 8 keessatti argamtu tapha maayyii waancaatiif arraan tana walitti walitti dhufan haala ajaa'ibaatiin gaa kantiibaa dirree dhawaa obbo Kadiir Juhaar dabalatee kan haala ajaa'ibaatiin kubbaa miilaatii fi ispoortiimaan dirree dhawaatu sadarkaa duratti kan ittiin beekamsan irratti akka deebituuf yaalii ajaa'ibaatii fi
irratti hojjechaa kan jiran wayita gabbu'anii ijoollee tana jidduutti argamuudhaan ijoollee tanaaf hamilee kannan daran ijoolleen tun hamilee qabaachuu caalaa deeggartoonni haawwan duraa fi dardarrii xiqqaa guddaan osoo manatti nafin arraan tanagaa dorgommii kanarratti argamuudhaan hanga bakki ta'an dhabamtee kunoo akkanatti muka yaabbatanii gamoolee gandaa tan dhedheertuudha silaa jaamtu gubbatti illee bahuudhaan deeggarsa hanga sa'aa 8 guyyaa aaraa aduu keessa jechuudha. Aduu oowwituu dirree dhawaadhaagaa warri dirree dhawaadhaan beektan hangam takka aduun dirree dhawaadhaa akka oowwitu tana keessa osoo aduun isaan abdii muurachiisin sa'aa 5 irraa eegaluudhaan taphni kun taasifamaati kan ture hanga sa'aa 8tti jechuudha. Asuma namni ispoortii jaalata ja'amu kamu asitti argamuudhaan aduu keessa hanga sa'aa 8 taa'uudhaan tapha arraan tana waan caalaaf gaggeeffame kan gandi leencaatii fi ijoolleen gugubaadhaa taasisan kana haala ajaa'ibaatiin daawwachuudhaan xumuruu danda'aniiti jiran. Waan ajaa'ibsiisan ta'u Ahmad Jundii, Iliyaas Muummeetii fi taphattoonni duratti kan asirratti taphachuudhaan kilaboota akka Baabura Lafaa, Kotoonii, Qiddus Goorgis, Buna Itoophiyaatii fi kilaboota biyya alaa hundallee keessa taphachuudhaan beekamugaa arraan tanaa asitti argamuudhaan wayita deeggartoonni haala ittiin arraan tana ijoollee tana ittiin deeggaran arkan dhugaa rabbii imimmaan tunu qabe jechuudhaan yaada ajaa'ibaa nuuf kennaniiti turan. Arraan tana wanni taajjabnee turre dorgommiin kun haala kanaan deeggaraa kan qabaatu yoonii fi kan ta'u ta'e yeroo gabaabduu keessatti ispoortii durittiin beekamtu sanitti deebi'uunisidha waan hin oolamne ta'uusiiti gaanutis kan taajjabnee fi daawwannee argine jechuudha. Arraan tana daawwattoota keenya kabajamoo yaadni namoota kan nuuf kennanis ni jira. Yaada namoota nuuf kennaniitis wal duraa duubaan kan isiniif dhiyeessinaa wajjin turru taati hanga xumuraatti isinis gantaa keenya wajjin turtii gaarii godhaa isiniin jecha warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa warreen chaanaala keenya sabiskiraayib gootanii nu wajjin jirtan laayik sheer godhuudhaan akka nu faana turtaniin kabajaadhaan isin afeera sagantaa keenya wajjin hanga xumuraatti ammallee turtii gaarii godhaan isiniin jaaga. Tole nuti ta'uu magaarii feenaan. Kanaafuu waan biraa waan jennu qabnu. Taphummaan bichaan nagaan akka nuuf gaggeeffamu. Barbaanna ijoolleen jechuutu teenye. Ta'uu bareedaa laallee jechuudha. Bareedaa. Eegalatu. Maal fakkaata sabni irraa? Irraa akkuma ati agartu kanatti kunoo shamarran fi dargaggoo agartu kanaa hojii taphni waan jiru bareeduma. Akkasumatti itti qaxxallaadha. Tole. Maal fakkaata taphni arraan tana? Durusa. Tole mee jalqaba irratti maqaa kennaa ibsi? Maqaan kiyya Bahar Abdallaatiin jedhama. Hojii gaggeessaa Araddaa Duwwaa 8tti. Tole dorgommiin arraan tana asirra gaggeeffamuudhaaf taphni xumuraa qophaa'amaati jira. Dorgommiin kun haala akkamiin gaggeeffamaa ture? Ji'a tokkoof gaggeeffamaa ture. Duraan dursee ayyaana irreechaa hora arsadeetiin baga nagaan geenye geessanii jechaa akkuma beekamutti astaatqeen kubbaadhaan kan beekamtu jaalalaa fi kabajaan rakkoo garaagaraa keessa dabartee har'a as geenye tokkummaadhaa fi nageenyaan bifa kanaan kabajaa jirra. Har'a xumura sagantaa kubbaa miilaatirra jirra. Kilabii toora 60 wahiitu dorgomee har'a faayinaaliidhaaf ees lamaatu waancaadhaaf wal falmaa jira. Biidhaas akkasumatti waancaadhaaf wal falmaa jira. Kan eegamu immoo akkaan kan biitii taphni waancaa kan gugubaatii fi ganda gabareeti. Hedduu manni nu booda jirus nu dura jirus baay'inaan namni kumaatamaan irratti argame san daawwachuudhaaf hawwanii naafne dargaggeessi naafne daa'imni naafne abbootiin gadaa abbootiin amantaa naafne namni hunoo bifa kanaan dalagaa dhiisee hojii isaa dhiisee laaqanillee kan nyaatan natti fakkaatu har'aas jiranii gammachuudhaaf jecha. Tole mee haala nageenyaa ilaalchisuudhaan tapha kanarratti jechuudha. Nageenyi maal akka fakkaatuu fi yookiin maal dhaamtaaf mee daawwattootaa fi walumaa galatti dorgommii har'a gaggeeffamu irratti haala nageenyaa ilaalchisuudhaan. Kubbaan jaalalaa, kubbaan tokkummaadha, kubbaan obbolummaadha. Namni wal moohaa
dirqama walmoo fi mootamuun dirqama kubbaa seera kubbaa miilaa keessatti namni waan caanyaachuuf takka moohuu qaba takka moohamuu qaba. Tanaaf bifa kanaan waan ta'eef walmoo fi moohamamuudhaaf dadhabinaaf osoo hin taane rakkoo xixiqqoodhaanis moohatamuun kan jiru garuu namni moohamee jee amanee fudhachuun dirqama irra taha. Har'a bifni nagaa kan duriin adda nageenyi namu kan duratti irratti daleene sammuu irratti dargaggeessi akka obboleeyyan tahan ganda takka akka tahan bakka fadhillee yoo ta'an kubbaan jaalala akka taate wal simachuu harka wal qabatanii bifatti seenaniin tokkummaa deeggartoota akka agarsiisan bifa saniin irratti hojjennee jirra. Yaada bal'aa kana hedduu gammadee guyyaa irraa takka akka irraa kanatti gammadee gammachuu danda'e gammachuu teenya hedduu gammadee. Tole Itu maal si dhagahame tabaarraa kanatti hedduu gammadee gammachuu danda'e akka hawwinee galmaan geenyee jirra hedduu gammadee jirra waan hawwineenis kaan geenyee jirra nageenya. Galatoom. kana fakkaatti dorgommiin arraan tana taasifame gandi leencaa takkaa fi duwwatti mo'achuudhaan dorgommiin kun takkaa fi duwwatti olaantummaa gandi leencaatiin xumurame nagayaa fi jaalalaa fi tokkummaadhaan ijoolleen tun wal hammattee taphni dorgommiidhaa kan ji'a lamaaf gaggeeffamaa tures xumurameeti jira jechuudha waan hanga ammaatti nu daawwattaniif galatooma nageetti.